kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko. Ameen. Yaa Waaqayyo qulqulluu teessoo Ariyaam gubbaa teessee addunyaa kana jaalalaa fi dhiifamaan kan bittu arjummaan kee baay'atee umurii keenya irratti yeroo kana dabaltee waan nu laatteef maqaan kee kan galatoomee fi kan eebbifame nuuf haa ta'u. Baga geessan ilillee guddaan Waaqayyoon galateeffadhaa. Dhirsi Waaqaa araarsituu dhala namaa haati keenya durboo Maariyaam ergamoonni Waaqayyoon qulqulloonni qajeeltonni Waaqayyoon kan isaan jaalatee kabajee akka kabaja isaaniitti maqaan isaanii yeroo hundumayyuu kan galatame kan eebbifame nuuf haa ta'u. Mee galateeffadhaa. Kabajamoo abbaa keenya hojii gaggeessaa olaanaa biyya lallaba Wallagga Ba'aa Malaakamaawii Abbaa Maatiyos, kabajamoo abbaa keenya Malaaka Hiwoot Luba Daani'el bulchaa mana amantaa kanaa, itti gaafatamtoonni biyya lallabaa seektaroota adda addaa, bulchitoonni manneen kiristaanotaa fi kawaalaa, abbooliin haadholiin, dargaggoonni, daa'imman dabalatee maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin nagaa isin gaafanna. Akkamiin ooltanii? Akkamiin oona geessanii? Kan nu eege kan nu suure Waaqni abboota keenyaa maqaan isaa yeroo hundumayyuu ol kan jedhe nuuf haa ta'u. Ilillee guddaadhaan Waaqayyoon galateeffadhaa. Akka fedhaa fi jaalala Waaqayyoo yeroo gabaabaa qabnu keessatti jaalala Waaqayyoo, oolmaa Waaqayyoo guyyaa har'aa yaadannu macaafa keessaa kaasuudhaan waliin baranna. Dadhabbii keenya jedhame dhaga'amu. Dadhabbii keenya fudhate. Dhibee keenya jedhame dhibee keenya baate. Sagaleen Waaqayyoo kun raajichi Isaayyaas boqonnaa 53 lakkoofsa 4 gubbaarratti jaalala Waaqayyoo dhala namaatiif qabu, oolmaa ilmi Waaqayyoo qorichi keenya fayyisaan keenya Kiristoos Yesuus raawwate kaasuudhaan kan dubbatedha. Dadhabbii namootaa kan baatu Waaqayyoon, dhibee namootaa kan baatu Waaqayyoon, manni kiristaanaa keenya guyyaa har'aa oolmaa Waaqayyoon qaraanii irratti nuuf oole akkatti du'a nu oolfatee yaadachuudhaaf guyyaa har'aa kabajna. Kabajni kan Waaqayyoo ulfina laadhaa. Ilillee gashaa Waaqayyoo. Bara dhalli namaa sababa nama tokkootiin akkuma caaffata qulqulluun Phaawulos saboota warra Roomee boqonnaa 5 gubbaarratti dubbate, sababa nama tokkoon duuti gara addunyaa kanaa seenee jira. Namni jalqabaa imala Waaqayyoo waaqessuu, Waaqayyoodhaaf bitamuu, Waaqayyoodhaaf sagaduu bara dhiisetti abaarsi gara addunyaa kanaa seenee, duuti gara addunyaa kanaa seenee dhabe. Ilmummaa isaa ni dhabe, kenna isaa ni dhabe, gaarummaa inni Waaqayyoon isaa hojjete hundumaa hin dhabe. Namni Waaqayyo irraa gargar qabu waa tokkollee qabaachuu hin danda'u. Qabiyyeen Waaqayyoo hin ta'ani, sooromuun Waaqayyoo waliin ta'ani, gaa'ila yoo qabaatan Waaqayyoo waliin bareeda, ilma yoo qabaatan Waaqayyoo waliin bareeda, beekumsa yoo qabaatan Waaqayyoo waliin bareeda. Namni Waaqa hin qabne bareedina hin qabu. Bareedinni isaa Waaqa isaati. Galata maqaa isaatiif galchaa. Addaan inni jalqabaa waan qabu hundumaa hin dhabe jedha. Bara Addaam ofii isaatiif aarsaa gochuu hin dandeenye. Bara Addaam ofii isaa dheekkamsa jalaa baasuu hin dandeenye. Bara Addaam cabee Waaqayyoo irraa jannata keessaa ari'amu Waaqayyoon Addaamin ilaalee jedha. Imalli ilmi Waaqayyoo samii gubbaarraa gara lafaatti taasise imala jaalalaa jedhama. Imala addunyaa kana barbaachuu, imala dhala namaa oolfachuu, imala dhala namaa du'a keessaa baasuu, jaalala isaa guddaa agarsiisuudhaaf Waaqayyoon jaalalli dhala namaa samii gubbaarraa harkisee gara lafaatti buuse. Ilmi Waaqayyoo foon namaa uffatee durboo Maariyaam irraa dhalatee
xiqqoon guddate addunyaa kana keessatti nama fayyisuudhaaf dhufe. Wangeela Maatiyos boqonnaa 18 lakkoofsa 1 jalqabnee gaafa dubbisnu Waaqayyoon ilma isaa gara addunyaatti maaliif erge gaafa jennu addunyaa kana barbaachuuf dhufe. Nu barbaachuuf dhufe. Du'a keessaa nu baasuudhaaf dhufe. Abaarsa keessaa nu baasuuf dhufe. Eekkamsa nurratti murtaa'ee darbeerraa nu baasuudhaaf ilmi Waaqayyoo samiirraa bu'ee dhufe. Barbaacha koo dhufe jedha maatiiwwan Waaqayyoo. Eenyu barbaacha dhufe? Ana barbaacha dhufeedha. Eenyu barbaacha dhufe? Nama du'aa sana barbaachuudhaaf, nama simboo hin qabne sana barbaachuudhaaf, nama suuraa hin qabne sana barbaachuudhaaf, nama kabaja hin qabne sana barbaachuudhaaf, nama ulfina hin qabne sana barbaachuudhaaf ilmi Waaqayyoo samiirraa gadi bu'ee dhufe jechuudha. Warra badan barbaachuudhaaf Waaqayyoon macaafaan maal jedhameetu barreeffame? Raajii Hisqeel boqonnaa 34 gubbaa lakkoofsa 17 isa bade nan barbaada jedha Waaqayyoon. Isa maal jedhe? Isa maal jedhe? Isa qulqullummaa irraa bade, isa bultoo Waaqayyoo irraa bade, isa ajaja Waaqayyoo irraa bade, isa jireenya irraa bade, isa nan barbaada jedhe Waaqayyoon. Badiitiin dhalli namaa bade gosa sadiitiin ramadama. Inni tokkoffaani akka hoolaa warra badan barbaachuuf dhufe Waaqayyoon. Akka maali? Akka maali warra badan? Wangeela Luqaas boqonnaa 15 gubbaarra gaafa dubbisnu namni hoolaa 100 qabu 100 keessaa inni tokko jalaa badee jedha. Hoolaa takkitti baddee hoolaa warra kaanii tullu gubbaarratti 99 dhiisee hoolaa baddee takkitti barbaacha kan hin deemne sin keessaa eenyudha? Hoolaa tokkoof kan hin yaadne eenyudha? Hoolaa sana jabeessee barbaada jedha. Maal godhee barbaada? Maal godhee barbaada? Jabeessee. Waaqayyoon hoolaa bade Addaamin jabeessee barbaade. Hoolaan nyaata laalee bada. Abbaan isaa isa sooraa, abbaan isaa isa tiksaa, abbaan isaa bakka bultoo hin qopheessaa, diinota adda addaarraa bineensarraa isa oolcha. Tiksee gaarii qaba ture. Hoolaan garuu nyaata abbaasaa dhiisee, qe'ee abbaasaa dhiisee, marga laalamu duukaa deemee, bishaan dhugamu duukaa deemee hin bada. Gowwummaa isaatiin. Maal isaatiin? Fuuldura marga bareeda waan argatu satti fakkaata. Eebuu kan ittiin boo bishaan gaarii waan argatu satti fakkaata. Eessee deema? Ofirra galagalee nan badee. Tiksee koorraa akka malee hin fagaadhe jedhee qe'eetti deebi'uu hin danda'u. Addaam akkas ta'e. Osoo Waaqayyoon waan nyaatu bareeda, osoo Waaqayyoon waan dhugu gahaa, osoo Waaqayyoon eegumsa barbaachisaa ta'e ilmummaa isaatiin bara isaa laachaa ture, Addaamin gara muka tokkotti mala godhe. Nyaata Waaqayyoon qopheesserraa nyaata Waaqayyoon isa dhorketti harka isaa diriirsee sababa nyaataatiin dhalli inni jalqabaa hin du'e. Sababa maaliitiin? Sababa maaliitiin? Hoolaan nyaataan bade jechuudha. Kanaafi sababa nyaataatiin kan du'e kana Waaqayyoon barbaacha dhufe samiirraa gadi bu'ee isa nyaataan du'ee fi Waaqayyoon ana nyaadhu, anu nyaata dhugaati, anu nyaata jireenyaati, ana dhugi, anu immoo dhugaati bara baraati jedhee isa nyaataan du'e Waaqayyoon nyaataan fayyise. Galanni maqaa isaatiif haa ta'u. Foonsaa muree dhiiga isaa lolaasee sababa nyaataatiin kan du'e dhala namaa sababa nyaatataatiin fayyifate. Eenyu haa galatoomu? Eenyu haa galatoomu? Tiksee gaarii kan jedhamu isadha jechuudha. Yeroo hundumayyuu kan nama eegu, baagala keessanii kan to'atu, tikseen addunyaa kana hoolaa nyaachisee furdisee qalee nyaata. Tikseen dhugaa namootaaf qalame hoolaa qaraaniyoo kan jedhamu Yesuus jedhama. Galanni maqaa isaatiif haa ta'u. Hoolaa badee barbaachuudhaan Waaqayyoon gaafa dhufu inni tiksee jedhama. Namootaaf gaafa qalamu immoo hoolaa jedhama. Hoolaa gaafa jedhamu tiksee, tiksee gaafa jedhamu hoolaa kan ta'e abbaa isaatiif hoolaa, nuuf immoo ijoollee Waaqayyoof immoo tiksee kan nuuf ta'e, kan nu barbaadee nu argate. Tikseen hoolaa alleeyyaa gadi bu'ee
tikseen hoolaa bineensa waliin wal qabatee hoolaa isaa irreetti baattatee gara magaalaatti dhufa. Ollaa isaatiin akkas jedha, hoolaa bade argadheera, ana wajjiniin maal godha? Gammada. Hoolaa bade nuun argatee, hoolaa bade irreetti nu baattatee, hoolaa bade harka isaatti galfatee, afaan leencaa keessa du'a keessa nu oolfatee, gammada. Ergamoonni Waaqayyoon biyya samiirra jirtani kan jedhe Yesuus maqaan isaa ol kan jedhe nuuf haa ta'u. Ana du'a keessa argate, ana du'a keessa baafate, ana du'a keessa nu oolfate jechuudha. Inni lammataan farankaa badee jedhama. Maallaqa badee, diriimii badee. Maallaqni dubartoota warra Ayihudootaatiif gaafa gaa'ila isaanii qubeellaadha addatti hidhatu, mataatti hidhatu. Yoo achi keessaa farankaa 10tu jira, 10 keessaa tokko jalaa badee jedha dubara sana keessaa. Addatti hidhachuudhaaf dirqama 10 guutuu qaba, tokko jalaa badee jedha. Dubarri saantima 10 qabdu tokko yoo jalaa badee mana ishee aragattee balfa walitti sassaabdee ibsaa ibsitee sin keessaa kan hin barbaanne eenyuudha jedha. Hin barbaadde jechuudha. Barbaaddee argatti balfa sana keessaa. Ilmi Waaqayyoo Kiristoos Yesuus xuraawaa addunyaa kana keessaa, balfa addunyaa kana keessaa du'aan kan fakkeeffame, abaarsaan kan fakkeeffame, gidiraadhaan kan fakkeeffame keessaa nu barbaadee nu argate maatiiwwan Waaqayyoo. Bara keessaa, Si'ool keessaa akka dubara sanaa qulqulleettiin Sillaaseen haadhaan fakkeeffama. Haadha ta'ee Waaqayyoon, abbaa ta'ee Waaqayyoon saantima isaa waan taaneef, bareedina isaa waan taaneef, miidhagina isaa waan taaneef nuti fakkeenya Waaqayyootiin waan uumamneef bifti keenya bifa eenyuuti? Bifa eenyuuti? Sinoo maallaqa koote akkamittan sin gataa jedhee du'a keessaa kan nu barbaaddate bifatti kan nu deebise, bifa isaatiin nu bocee bifa isaa lammata kan nutti hore ilma Waaqayyoo dhamee galanni maqaa isaatiin haa ta'u. Dubarri suni ibsaa ibsiti manni dukkanaadha waan ta'eef addunyaa dukkanaa keessatti Waaqayyo abbaani ifa kan jedhame ifa jireenyaa Waaqayyo erge. Har'aati ifa isaatiin deddeebita, har'aati gidiraa kan jibbite, har'aati hammeenya kan jibbite, har'aati cubbuu kan jibbite. Ifti Kiristoos jireenya kee keessatti waan ifeefi galanni maqaa isaatiin haa ta'u. Nuti dukkana mo'anneerra, dukkana irratti akka moonu kan nu taasise ifa isaatu jireenya keenya keessatti ife maatiiwwan Waaqayyoo. Amma nuti nama cubbuu miti, nama gidiraa miti, nama jibbaa miti, nama wal dhabbii miti. Nuti amma ijoollee Kiristoos hojii ifaa hojjenna maqaa isaatiin. Ifti addunyaa kana keessatti ife ilma Waaqayyoo Yesuus. Ifa isaatiin balfa keessaa argattee ollaa ishee waamtee farankaa koo badee argadheera jetti. Maal koo badee? Maal godheera? Mee argamtaniirtu galata isaatiin dhiyeessaa. Inni sadaffaani ilmi Waaqayyoo maaliif dhufe gaafa jennu mucaa badee barbaacha dhufe. Maal badee? Maal badee? Mucaan kun abbaa isaarraa qabeenyaa isaa abbaan du'uu didee inni eegandu gaaf tokko akkas jedhe abbaa koo ati du'an beektu hin duutu waan ga'ee kooti naa hirtamoo naa hin hirtu jedhee abbaa isaa gaafate. Abbaan abbaa gaarii abbaa dhugaa ture hirachuu barbaadda anatu si du'uu dide ati dhaala eegna hodhu fudhadhu jedhee abbaan isaa laate hin fudhate biyya fagoo dhaqee kan qabu hundumaa mancaasee fixe qabeenyaa isaa maallaqa isaa harka duwwaatti hafe. Harka duwwaatti hafe mana namaa galee gabaree ta'ee nyaata booyyee nyaatu nyaachuudhaaf dharra'eedha. Nyaata maali? Namni tokko akkasidha ulfinan beeku. Nyaata booyyee nyaachuudhaaf abbaa isaarraa dheessee deemee nyaata booyyee nyaachuudhaaf dharra'eedha. Nyaata mana abbaa isaa dhiisee, ulfina mana abbaa isaa dhiisee, gaarummaa abbaa isaa dhiisee bashannanee kan itti jiraatu ilma Eebeluu jedhamu dhiiseetu nama gatamaa, nama tuffatamaa, nama laayyoo yartuu ta'ee dharra'eedha miti. Isa dharra'e sana hin dhabee jedha. Hin dhabee. Lapheetti deebi'eetu akkas jedhe anoo mana kootti
hojjettoota abbaa koorraa nyaanni kan isaan irra hafu meeqadha? Dhaqeen abbaa koo si fuulduratti balleesseera, eekkameera. Ifa manaa godhe ammaan booda ilma kee jedhamuudhaaf illee aangoo yoo dhabe tajaajiltuu kee na taasisiin jedhee deebi'ee dhaqe. Abbaan alaalatti arge ilma isaa. Abbichi alaalatti gaafa mucaa kana argu mucaan koo du'ee ka'eera, inni badee argameera, kottaa jedhee manatti ol galee korbeessa bareedaa qalaa jedhe. Tokko jedha, maal qalaa? Uffata qopheessaa fi haa uffatu. Lama jedha, qubeellaa harkaa qopheessaa. Sadii jedha, miilla isaatiifis kophee fidaa jedhe. Abbaan alatti gadi ba'ee mucaa isaa arge, harka isaa diriirsee maatiiwwan Waaqayyo ilma koo baga nagaan dhuftee jedhe. Maal isaatiin barbaadee argate mucaa kana yoo jettan jaalala isaatiin. Kaleessa yaadachuudhaan mucaan kun riba dhabe, oolmaa abbaasaa jaalala abbaasaa yaadatee deebi'ee dhufe. Kun Addaami maatiiwwan Waaqayyo. Addaam Waaqayyo irraa ilmummaa fudhatee, kenna fudhatee, waan hundumayyuu Waaqayyo irraa fudhatee karaa Waaqayyo irraa ba'ee sokkee jechuudha. Waaqaa dudda kennee deeme biyya fagoo dhaqe. Ilmummaa isaa fudhachiisee, kabaja isaa fudhachiisee, ulfina isaa fudhachiisee, qulqullummaa isaa fudhachiisee Addaam nama yartuu ta'e. Kanaaf Waaqayyo tan deebi'a jedhee Addaam cubbuu hojjeteef imimmaan dhangalaase. Maal godhe? Maal godhe? Waaqayyoon Kiristoos Yesuus samiirraa gadi bu'ee tulluu Qaraaniyoo gubbaarratti harka isaa diriirsee dhiigaan isa simate. Harka isaa diriirsee ilma koo kottu nagaadhaan jedhee harka diriiraa sanaatiin hoolaa qalee jedha. Kan qalame hoolaan qalame Yesuus Kiristoos. Waaqni abbaa barbaacha Addaamiif jedhee hoolaa qale. Uffata uffisaa jedhee Kiristoosiin haa uffatu, qulqullummaa haa uffatu jechuusaati. Qubeellaa kennaa fi qubeellaan aangoodha. Aangoo ilmummaa deebisee sitti kenneera. Caama kophee kennaafi jedhee kopheen bara sana namoonni aangoo qaban ilmummaa qaban kophee keewwatu. Warri garbaa fi hojjettuun immoo miilla duwwaa deema. Ammaan boodaati Addaam barbaacha kootiin argamteerta ilma kooti gaafa jedhu kophee isatti keewwachiise jechuudha. Mee namoonni barbaacha isaatiin mucaan badee argame anadhaa warri jettan galata galchaa. Imalli jaalalaa inni hojjete hundumti isaatu maatiiwwan Waaqayyo sammuu namootaa keessaa baduu kan danda'u miti. Mee ilaala akkatti sin jaallate. Eenyudha irreen isaa kan hin laafne akkasitti baate? Eenyudha baraan kan hin jijjiiramne kan akka Waaqayyo? Namni hin jijjiirama maatiiwwan Waaqayyo. Irreen namootaa hin laafa. Jaalatee obsee kennee kan hin dadhabne isa qofadha. Jaalalli baay'een qoratame kufeera. Jaalalli keenya addunyaa kana keessatti abbaa warraa fi haati warraa qoramanii kufaniiru. Haati fi abbaanis qoramanii kufaniiru. Jaalalli addunyaa kana hundumtu qoratame kufeera. Jaalalli qoratamne hin kufne jaalala ilma Waaqayyo Kiristoos Yesuus qofadha. Maqaan isaa gammadaa. Kanaaf raajichi Isaayyaas qulqulluu Maatiyos akkas jedha. Yesuus Kiristoos gara mana Phexros seenee erga namoota baay'ee fayyise, dhibamtoota baay'ees gara isaa erga fidanii booda namoota baay'ee fayyise jedha. Maal godhe? Fayyise. Maatiiwwan Waaqayyo bakka keessan kan qalame eenyudha? Bakka keessan kan du'e eenyudha? Bakka keessanitti kan garafame eenyudha? Abaarsa keessan kan baate eenyudha? Du'a keessan kan du'e eenyudha? Jaalala bara baraatiin kan sin jaallate eenyudha? Ijji isaa yeroo hundumayyuu ifamaan kan isin ilaalu inni eenyudha? Jaallatamaan akkasii eenyudha? Obsee kan hin dadhabne akkasii eenyudha? Yeroo hundumayyuu yaada jaalalaa kan isin irratti qabu anakka Yesuus eessumaa hin argamu. Galanni maqaa isaatiif. Yeroo hundumayyuu galateeffannee yaadni nuti irratti hin dadhabne oolmaa Waaqayyooti. Oolmaa Waaqayyooti. Ilaalaa maatiiwwan Waaqayyo. Kanaafidha raajichi akkas jedhe. Inni ba'aa keenya baate, dadhabbii keenya baate jedha. Maal keenya baate? Dadhabbii keenya, du'a keenya simatee jedha. Dhibee keenya simatee jedha. Fudhatee jedha. Yesuus Kiristoos
bakka bu'aa keenya dhabar. Bakka keenya bu'ee kan nuuf qalame bar. Bakka keenya bu'ee kan du'e. Nutu akkas ta'uu qaba ture. Madaasaa gaafa argitan, dhibeesaa gaafa argitan, fiilmii waan tokko jiru gaafa siidiidhaaniif moobaayilii keenya irra gaafa laallu boonya. Namni sun nuyi ture. Nutu akkasitti rakkata ture. Eenyutu jala hafuu danda'a? Eenyutu jala ba'uu danda'a? Jala kan baane, du'a jala kan baane maqaa isaatiin. Waan namni hin dandeenye kan dandeenye maqaa isaatiin. Kan ceene dhiiga isaatiin. Kan qulqulloofne du'a isaatiin. Dhiigni addunyaa kana nama xureessa. Dhiigni nama qulqulleesse dhiiga Kiristoos qofa baatee waa Waaqayyo. Madaan addunyaa kana ofii isaatiin madaadha. Madaan dhugaa madaan namarraa fageesse madaa isaatiin madaa namoota kan fayyise isa qofa dhamaafii waa Waaqayyo. Kanaaf iji keenya mimmaan guutuu qaba. Kanaaf oolmaa isaa lapheen keenya yaadachuu qaba. Kanaaf hojii isaa beekuu qabna. Yesuus karaadiyoon jedhama. Maal jedhama? Maal jedhama? Karaadiyoon. Simbira tokkotu jira. Simbira qulqulluu akka malee adiidha. Qabanii ogeessonni fi hayyoonni yookiin immoo bulchitoonni biyyaa qabanii masaraa mootii ol kaa'u. Masaraa mootii ol kaa'u yoo mootiin dhibame, yoo beekaan tokko dhibame, simbira kana fidanii nama dhibamaa bira kaa'u. Simbirichi humna Waaqayyoon isaa laate, amala Waaqayyoon isaa laate tokko qaba. Maal godhaa? Calliseetuma nama dhibamaa sana laala. Namni dhibamaa suni hin fayya yoo ta'e ija isaarraan kaasu calliseetuma yeroo dheeraadhaaf isa laala. Namichi hin fayyu taanaan mataa irraa garagashaa. Simbirichi laalee hin fayya taanaan yeroo dheeraa isa